Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya mataa odeeffannoo keenyaatiin isiniif eegalla. Miseensonni waraanaa Itoophiyaa keessa socho'an miliqanii gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee kara shaniin marsanii akka jiranii fi naannawaan Finfinnee raafama jabaa keessa jirti jedhame. Dhaddacha irra taa'ameen manni murtii obbo Taayyee Danda'aa yakka sobaa meeshaa waraanaa mana keetti argame jedhuun hidhaa waggaa 7 fi baatii 2 akkasumas qarshii 5,000 akka adabaman murteesseera jedhame. Walii galteen araaraa waraana Finxaaleyyii Faannoo fi waraana mootummaa gidduutti Finfinneetti taasifame kan jedhuu fi waliigalteen naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa duraanii jaal sanyii Nagaasaa gidduutti taasifame wal fakkaataadha jedhame. Giddugalli leenjii waraana Itoophiyaa ajaja kibbaa dirqama isaa leenjisee qixa sirrii ta'een ba'ataa jira kan jedhuu fi dhuma odeeffannoo keenyaatiin ammoo Sudaan magaalaa Nyaalaatti dhukaasi gammachuuf dhukaafame lubbuu namaa galaafate kanneen jedhaman yoo ta'u kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin akka qabu jecha kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Miseensonni waraana Itoophiyaa keessa socho'an miliqanii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jedhame. Miseensonni waraana mootummaa bakkeewwan adda addaa keessaa walitti bobba'an guutuu Oromiyaa keessa socho'an gara waraana bilisummaa Oromootti baqachaa akka jiran dhaga'ame. Miseensonni waraana mootummaa keessaa miliqanii gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan kunneen raayyaa ittisa biyyaa fi farra riphee lolaa keessaa akka ta'e ragaaleen gama miidiyaa hawaasaatiin tamsa'aa jiran ifoomse. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaan koomaandoo jedhee waamuu fi miseensonni farra riphee lolaa akka jiran suuraaleen ba'an ni mul'isu. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee kara shanan to'atee akka jiruu fi naannawaa Finfinnee raafama jabaa keessa akka jirtu maddeen naannichaa himan. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetti sochii godhaniin Finfinnee fi naannawaa Finfinneetti raafamni guddaa keessa jirti jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo gola Oromiyaa hunda keessa maddeeffachuun beekamaa ta'us amma bakkeewwan garaagaraa fi Finfinnee dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo to'annoo isaa jala oolfachuuf gabaasaaleen ba'an agarsiistuudha jedhame. Godina Booranaa Aanaa Aalleetti qonnaan bulaan oomisha bunaa mana amantaa jala ogeessa qonnaatiin gubamee jedhame. Godina Booranaa Aanaa Aalleetti qonnaan bultoota buna akka aduun gogsuuf qonnaan bultoonni aduutti afatan kanaa fi kan mana amantaa dabalatee buna walitti qabame ogeessa qonnaa aanichaa ganda jeetoo keessatti abiddaan bakka bunni jiidhaan aduutti afamee jirutti akka abiddi buna jiidhaa gubuuf citaa itti guuruun abiddaan gubee jedhame. Hojjetaan misooma qonnaa nama maqaan isaa Wandimmaagany Biraanuu kan jedhamu yoo ta'u qonnaan bultoota 8 fi mana amantaa tokko dabalatee aangoo seeraan hin kennamneefitti seeraan ala fayyadamuun qabeenya qonnaan bultootaa kana irratti abidda qabsiisuun abiddaan gubuu jiraattonni himan. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraa ganda Sarbiitti barii barraaqaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana sirna bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhatameen loltoota bilchiginnaa tokko battalatti ajjeesuun 7 ammoo madoo cimaa fi salphaan adabuun gama meeshaatiin qawwee haakaamaa tokko irraa hiikuun galii waraana bilisummaa Oromoof oolcheera jedhame. Waliigalteen araaraa mootummaa naannoo Amaaraa fi hidhattoota Faannoo jedhaman gidduutti Finfinneetti raawwatamee jira jedhame. Waliigalteen araaraa mootummaa naannoo Amaaraa fi hidhattoota Faannoo jedhaman gidduutti Finfinneetti raawwatamee jira jedhame. Waliigaltee kana kan mallatteessan bulchaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa fi ajajaa waraana Faannoo Kumaandar Mazrashaa Saxxee gidduutti waliigalteen mallattaa'u miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Waliigaltee kana irrattis dura taa'aan gamtaa Afrikaa IGAD waliigaltee kana irratti argamanii taajabaniiru jedhame. Haa ta'u malee Finxaaleyyiin Faannoo naannoo Amaaraa waliigaltee
karaa nagaa jedhamu kana hordofee naannicha keessatti haleellaan humnoota faannoo waraana mootummaa irratti fudhachaa jiraachuu himamaa jira. Naannoo Amaaraa keessatti hiriirri guddaan hawaasaan adeemsifamaa jira jedhame. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa ammaa kan balaaleffatan uummanni Amaaraa hiriira bahuun dhaadannoo dhageessisaa jiraachuun dhaga'ame. Kanaanis guyyaa irraa faannoon Gojjam keessatti uummata hiriira baasuun Abiyyi Itoophiyaa bakka hin bu'u jechisiisaa turuun dhaga'ame. Naannicha keessatti waggoota lamaa oliif faannoo fi mootummaa gidduutti lolli adeemsifamaa jiru yoo ta'u, humnoonni faannoo lafa dhibbantaa 80 ol qabachuu isaanii tibbana gaazexaan Biriteen The Guardian gabaasee ture. Faannoon naannicha qofaatti otoo hin taane ijaarsa isaa babal'isuun naannoo Oromiyaa keessatti wal bobbaasuun lola geggeessaa akka jiru himamaa jira. Kanaanis madda yaaddoo olaanaa bulchiinsa bilchiginnaa ta'ee jiraachuu hubatameera. Gareen kun naannoo Amaaraa keessatti deeggarsa bal'aa uummata biraa qabaa jedhan. Kana fayyadamuun magaalaalee biyyattii keessatti hiriira bal'aa adeemsisaa akka jiru gabaasaaleen ba'an hubachiisaniiru. Mootummaa fi faannoo gidduu waliigalteen taasifame kan naannoo Oromiyaa keessatti jaal sanyii nagaasaan wal fakkaataadha jedhame. Siyaasa wal fakkaataa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti dalagaa akka jiru paartiin bilchiginnaa humnoota qawween jala dhaabbatan waliin marii nagaa taasisuurra dhuunfaadhaan dubbisee galchuu irratti fuulleffatee jira jedhame. Kanaanis ajajoota faannoo kaan haleellaa kaan waliin ammoo marii akka taasisu ibsuu jabeesse. Mootummaan naannoo Amaaraa akka gabaasetti faannoo waliin marii araaraa geggeessuu hime. Waliigaltee kana pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Aragaa Kabbadaa fi bakka bu'aa gartuu hidhattoota Maarshaal Saxxee gidduu mallattaa'ee jira jedhame. Mootummaan naannoo Amaaraa obbo Mazrashaa Saxxee hoogganaa faannooti haa jedhu malee gareen faannoo hoogganummaa irraa kaasuu kanaan dura ibsaa ture. Miidiyaan naannoo Amaaraa jala jiru Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii akka gabaasetti waliigalteen nageenyaa waaraatu gidduu isaaniitti taasifamee jira jedhame. Waliigalteen kun yaalii mootummaan naannichaa nagaa buusuuf taasisuu fi uummata boqonnaa kan kennu akka ta'e gabaafamee tureera. Qaamoleen lamaan akka walitti dhufan Gamtaa Afrikaa fi IGAD mariif jaarsummaa qooda fudhachaa akka turan ibsameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Araggaan sagantaa waliigaltee taasifame irratti guyyaan kun guyyaa guddaa ta'uu ibsan. Walitti bu'iinsa irratti kan mo'us kan mo'amus hin jiru nagaarraa hundatu buufataa jedhama. Waliigalticha uummata keenya nagaa jaallatuuf boqonnaa kenna jechuu isaanii FBC'n gabaasee ture. Mootummaan qaamolee hidhatanii socho'an meeshaa isaanii lafa kaa'anii akka galan gaafataa turuun ni yaadatama. Waamicha karaa nagaa dhaga'uun obboloota keenya dhufaniif mootummaan kabajaa fi dirqisiifannaa qaba jedhaniirus jedhame. Dhaabbata uummata faannoo Amaaraa bakka bu'uun haasaa taasisan Kaapiteen Mazrashaa Saxxee walitti bu'iinsi kamuu mariin xumuramaa jechuu isaaniitu gabaafame. Gartuun hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessatti mootummaa lolaa jiran keessaa gartuun dhaabbata uummataa faannoo Amaaraa tokkodha jedhama. Guyyoota muraasa dura qondaalota olaanoo gartuu dhaabbata uummataa fi faannoo Amaaraa lama miseensota isaanii kaan waliin mootummaaf harka kennuun gabaafamaa ture. Kanneen harka kennatan jedhamanii fi odeeffannoo keessaa tokko Kaapiteen Mazrashaadha jedhame. Kana dura hoogganaan gartuu faannoo Amaaraa ta'uun kan ibsamaa ture obbo Iskender Naggaa ture. Obbo Iskender Naggaan kan duraa bakka buutota Gamtaa Afrikaa IGAD Gamtaa Awurooppaa fi Imbaasii USA'tti Finfinneetti argamu waliin naannoo Amaaraa bakka isaan hin ibsamnetti mari'achuun isaanii gabaafamaa ture. Yeroos obbo Iskender mootummaa federaalaa waliin mari'achuu dhimmi jedhu akka hin kennine ibsanii turan. Amma dhaabbatichatti bakka bu'uun mootummaa naannichaa waliin kan mallatteessan Kaapiteen Mazrashaa Saxxeedha jedhame. Waliigaltee kana keessatti qoonni obbo Iskender qaban kan hin ibsamne yookiin yoo qoodaa qaba ta'es hin beekamu. As ba'anii waan dubbatanis hin qabanii jedhame. Torban darbe faannoon Amaaraa miseensonni hojii raawwachiiftuu isaanii lama mootummaa waliin hariiroo uumaniiru jechuun ari'uu bal'inaan gabaafamaa ture. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu garichaatti kan jedhaman obbo Ashaagiree Bayyaa miidiyaalee onlaayiniin buufata isaanii Ameerikaa godhataniif yoo dubbatan kan ittifaman mootummaa irraa ergama fudhatanii waan argamaniif jechuun himan.
Hooggantoonni dhorkaman Goojjamitti dura taa'aa Amaaraa Faannoo fi hoogganaa alaa dhaabbatichaa Mazrashaa Sattee fi miseensi koree jiraawwachiiftuu fi walloottiin hoogganaa nageenya kataa Masfin Kaffaalaadhaa jedhaniiru. Eegasii nu biraa badaniiru eessa akka jiran hin beeknu jechuun qondaalli gartuu kanaa dubbatan. Kanarraa ka'uun waliigaltee mootummaan naannoo Amaaraa taasise kan naannoo Oromiyaa keessatti kanaan dura garee sanyii Nagaasaa waliin taasifameen akka wal fakkaatu qeeqxonni himan. Waliigalteen akkanaa immoo biyyattii keessatti nagaa kan fidu otoo hin taane ittuu nageenya jiru hammeessaa jedhamuun yaadda'amaa jira jedhame. Itoophiyaa ajaja kibbaa dirqama isaa leenjisee bobbaasuu qixa sirrii ta'een ba'ataa jira jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ajajaan kibbaa dirqama isaa haala gaarii ta'een baachaa akka jiru hime. Gabaasni fuula feesbuukii raayyaa ittisa biyyaa irraa arganne akka ifoomsetti giddugalli leenjii kun ergama leenjii isaa milkiin baachaa jira jedhame. Giddugalli leenjii ajaja kibbaa amala gaarii naamusaa fi qixa irraa eegamuun dirqama isaa baachaa akka jiru gabaasichi hima. Kanaanis loltoota hedduu leenjisee bobbaasaa akka jiru hime. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa giddugalichatti leenji'anii danuun eebbifamanii dirqama isaaniitti bobba'aa akka jiran eerameera. Akka ajajaan giddugalichaa Koloneel Boggaalee Tagane jedhanitti loltoonni isaanii eebbisanii bobbaasaa jiran dirqama itti laatame olaantummaan baachuuf kutannoo qabu jedhan. Kanaanis giddugalichatti ogummaa fi dandeettii cimaa ta'een leenjisee akka bobbaase himan. Dirree leenjii kana cimsuuf hojjetaa akka jiran himan. Raayyaan ittisa biyyaa gama leenjii waraanaa hundaan leenjisuun dandeettii lolaa isaa akka gonfatuu fi gufuulee uumamaa fi namtolchee keessatti hojii isaa akkamitti akka raawwatu tolchee beekaa jedhan. Leenjiin kun raayyaan ittisa biyyaa haala gahaa keessa akka jiru kan mirkaneesse yoo ta'u kunis qophii waraana raayyaa ittisa biyyaa cimsuu akka danda'u waraanni dandeettii qabu kan yeroo gabaabaa fi kasaaraa xiqqaadhaan hojii isaa raawwachuu danda'u uumneerraa jedhan Koloneel Boggaalee Taganee. Haasaan koloneel kanaa Itoophiyaan waraanaaf of qopheessaa akka jirtu agarsiistuudha jedhame. Inumaa biyyattiin lolatti adeemaa akka jirtu yaadni hoogganaa kanaa ni akeekaa jedhame. Kun ta'ee tibbana dhimma oomisha meeshaa waraanaa biyya keessaa irratti Turkii waliin marii taasisaniin kan jedhaman Jeneraal Alamnash Daggafee haala amma jiru hubachuun nagaa fi misooma itti fufiinsa qabuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Jeneraal Alamsheet Daggafee hoogganaa olaanaa gorsaa waraanaa fi hoogganaan to'annoo abiddaa fi Meejar Jeneraal Bultii Taaddasee ajajaan kolleejjii waraanaa qondaalota waraana kolleejjii ajajaa fi hojjettoota ittisa waliin marii taasisuu kaleessa gabaafamee ture. Jeneraal Alamsheet Daggafee waa'ee haala yeroo ammaa addunyaa keenya keessa jiru tilmaamuun hin danda'amne haalli biyyaa fi naannoo maal akka fakkaatu akkasumas haala nagaa keessoo biyya keenyaa irratti mariin ni barbaachisaa jedhan. Dhibdee jiru waliin haasa'annee xumuruu barbaachisaa ka jedhan jeneraalli kun haala gaanfa Afrikaa irraa ka'uun keessootti biyyattii nagaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu himan. Jeneraalli kun akkaataa warshaa meeshaa waraanaa Ambootti gadi dhaabuun danda'amu irratti mootummaan bakka bu'uun Turkii waliin marii geggeessuu kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Sudaan magaalaa Nyaalaatti dhukaasni gammachuuf dhukaafame lubbuu namaa galaafatee jedhame. Biyya waraanaan kutaawaa jirtu Sudaan keessatti dhukaasni gammachuuf dhuka'e lubbuu namaa galaafachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti Sudaan magaalaa Nyaalaatti dhukaasa gammachuu kabajaa ayyaanaaf baname lammiilee nagaa 5 ajjeefamanii jedhame. Taateen magaalaa guddoo Daarfur kibba Nyaalaatti dhukaasa halkan taasifame mudateen kun dheekkamsa kaaseeraa jedhame. Miidiyaan Daarfur 24 akka gabaasetti guyyaa magaalattiin harka Rapid Support Force seente kabajuuf dhukaasa gammachuu baname lubbuun namaa darbe. Gabaasni kun yeroo dhukaasa gammachuu jiraattonni magaalaa Nyaalaa fi deeggartoonni Rapid Action Force raawwatametti lubbuun nama 5 galaafatamee jedha. Kanneen lubbuun dhabaniin alattis hedduun miidhamanii yaalaaf hospitaala seenuu gabaasichatu ibse. Taateen akkanaa yeroo jalqabaaf mudate miti ka jedhan miidiyaaleen Sudaan. Kanaan duras yeroo gareen finciltoota Rapid Support Force magaalaa Al-Fashir to'atu dhukaasa baname lubbuun namaa darbe akka ture yaadachiisaniiru. Magaalaa Nyaalaa Sudaan keessaa magaalota garee Rapid
Force deeggaruun beekamtuu qabdu ta'uun beekamtuudha jedhame. Kabajamtoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan haga ammaa ture. Hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.